Video sana hojjedheen jira profaayilii koo jira raagaadhaaf jechuudha hin banne sobami. Social media kun otoo ati dhugaa hojjettu sobduudha siin jedha. Otoo ati soba hojjettu immoo dhugaadha siin jedha. Faallaadha waa'in social media kana. Kanaaf iyyuu isa kanarratti naqqaatanii siin camaa taatanii nama bilchaate taatanii social media kanarratti nuuf illee fakkeenya ta'uu qabdu. Nu illee nama yoo arrabsine nu illee dogoggorree waa tokko yoo dubbanne kottu gurbaa badasii maaliif akkas goota gochaan akkasii sirrii miti deebii jettanii nu deeffachuu qabdu malee laayivii banattanii akkaataa kanaan miira keessa galeennis kan garaa isaa dubbachuu atis laayivii banattee kan garaa kee dubbachuu saba bal'aatu sin hordofa ummata bal'aatu sin hordofa waan ta'eef yeroo kana dhiibbaa guddaatu uumama gandatti gala dhiibbaan uumamu immoo gaarummaan qabaatu kana jechuun barbaada sirra beekee miti amma naaf hubatame tokkoon sitti maayira na caalaa beekta waa'ee social mediaasi na caalaa hubatteetta ta'uu danda'a. Laayik garuu namni aaree miira keessa galuu dubbatuu fi namni tasgabbaa'ee dubbatu tokko miti. Miirri waan hedduu nama haasofsiisa. Kana jechuun barbaada soolko tasgabbaa'ee miira keessaa bahii akkas haa ta'u yaada koo nan gabaabsaa latii yoo jiraate itti hafuufu kanan jedhaan. Ayyee galatoomii kennaa ko. Thank you. Sool nagaan siifa ta'u. Ayyee siifillee nagaan haa ta'u akkamati fayyuma. Jirtaa nagaa keeti. Jira nagaa koota akkam. Jiraachuun hin jaalaa baga jiraattidha. Ayyee baga waliin jiraanne. Wanti badee yoo badee wanti dogoggorame yoo dogoggorame kan qaanii wal gochuun kan saalfii wal gochuun hin barbaachisu. Dhugaa dubbachuuf nuti nama sinirraa barachuu qabudha. Malee nama akkasitti himuyyuu miti nama sirraa barachuu qabu nama sirraa dhaggeeffachuu qabudha. Raachees yoo ta'e akkasumadha garuu immoo dhugaa dubbachuuf namni kana gidduutti faayidaa dhuunfaa argatu jiraachuu danda'a. Dhugaa dubbachuuf namni kana gidduutti faayidaa dhuunfaa argatu jiraachuu danda'a. Raachees yoo ta'e yaa'u nan beeka qaamaanis argee beekaanii siinillee qaamaan argu yoo hin baadhee dhugaa dubbachuuf arrabni namaa fi ilkaanni iyyuu walitti bu'a. Dhugaa dubbachuuf jechuudha. Arrabni kee fi ilkaanni kee iyyuu walitti bu'a. Yeroo nyaata nyaattu jechuudha. Namni walitti hin bu'u jechuu hin dandeenyu. Sagaleen kun dhaga'amaadhaan. Kanaaf arrabnii fi ilkaanni namaa iyyuu kan abbaa takkaa iyyuu walitti bu'a. Garuu dhugaa dubbachuuf warri isiniin walitti sin cimsuu fi video dalagan hojii hojjetan argeera amma suura raacha bakkitti garagalagalee namni irra dhaabbatee sirbu argeera kan kee bakkitti garagalagalee sirbamu argeera garuu kun hunduu dogoggora jedheen fudhadha akka kootan hin barbaachisus. Kanaaf raachee jalas tureera amma raacheenis laayivii irra ture haasaa ture. Dhugaa dubbachuuf raacheen namni daangaa darbee hojjechaa jira malee raajaan akka laayivii irra dhaabbatee haasa'utti ol ka'eetu anaaf jettanii nama narrabsinaa anaaf jettanii maqaa namaatiin dhayinaa keessumaa suura koorra profaayilii godhatanii nama narrabsinaa jedhee ol ka'ee kadhataa rabeetta nama taan booda kee biyaansi mucaan kun dhiifama kee yoo dideeyyuu akka sabni walitti hin buuneef dhiibbaa gochaa jira. Warri akka sabni walitti bu'u barbaadan garuu beekaa ofii isaaniitiin mataa isaaniitiin of hooggananii namni kun walitti bu'uu qabaa kun akkas ta'uu qabaa jedhanii hojjechaa jiru. Kanaaf iyyuu biyyaansi an akka kootti kan hin jedhu yaa dubbii kee dura dhaggeeffachaa ture ati warra suura gadi galagalchanii morma irraa kutanii viidiyoo dalaganiif jettee jara kana simmeetti keessa galtee almost akka uummanni bal'aan sitti mufatu hin godhin. By the way uummata shawwaa keessa yookiinis immoo uummata gara kanaa keessatti kan si jaallatu meeqa jira dhugaa dubbachuuf jechuudha. Uummata wallaggaa yoo ta'e immoo kan raacha jaallatu meeqa jira dhugaa dubbachuuf namni gargar sin baasu hin jiru. An akka kootta akka mataa'utti garuu warri beekamtii barbaacha warri dhuunfaa fedha dhuunfaa isaaniitiif jedhanii wanta kana gochaa jiran jiru waan ta'eef warra akkas godhaniif jettee uummataas jala jiranis xiqqoo ishee inni itti mufatin dhiisi bakka jechuun yoo dhiiste gaariidha.
dhiisati itti naarini maalifi hamma kee waan hin geenyeef akkasiin jedha hamma kee waan hin beekneef akkasiin jedha namni nama isaa olii arrabsa isaa olii gadi qaba malee nama isaa gadi eessatti arga kanaafiyyuu ati isaanirra waa wayyituuf gadi si galagalchanii isaanirra waa wayyituuf si arrabsan isaanirra waa wayyituuf si abaaraa yeroo waan ta'eef ati isaaniif deebii laatiin siin jechuun barbaada aga dandeettii gootii haga beekumsa gootii warri dhufanis yaada yoo qabaatan itti hafuufanii garuu haga danda'ametti immoo waliif dhiisuu yaada waliif dhiisuu irra laatiin illee yaada laateera amma yaada nama hundarraa yoo fuute yaadni si miidhullee jiraachuu danda'a. Kanaaf yoo amma gabaabsitee unuun gastiirraa harcaasiiti akka yaada kootti nama hundarraa yaada funaanuu madhiiste gabaabsitee yaada kana yoo dhiiste gaariidha soodha. Maaliif jennaani dubbiin arraba namaa namni nama miidhus jiraachuu danda'a. Wanta hedduutu jiras keessatti namni negatiivii nama tokko dubbate poozitiivii nama tokko yeroo dubbatu ammas immoo wanta biraadha waan ta'eef walumaa gala bakka ati konfidensii mataa keetiin itti gaafatamummaa mataa keetiin wanta kana shorti goote akka obboleessa tokkotti kan hin sitti himu yooma yaada nurraa fuudhuu dhiiste gastiirraa nu harcaaste yaada dhuunfaa keetti fayyadamtee dhiiste gaariidhan jedha. Kuni yaada kooti garuu akka dhuunfaa kootti. Maaliif namni yeroo yaada kennu namni negatiivii waan hin taane dubbachuu danda'a as kanatti. Siinillee sammuu kee miidhuu danda'a. Yaada hin taanillee dubbatee dogoggoruu danda'a. Kanaaf akkasidha namni hundi guutuu miti anis guutuu miti hundi keenya ni dogoggorra. Kuni yaada kooti soorgu. Mewutii irra irta soor sagaleen kee hin jiru. Mewutii kaasi. Soor mewutii kaasi. Mewutii irraa kaafadhu soodha. Mewutii irraa kaafadhu. Ayyee injiraami amma sagaleen ko. Amma injira. Yaa nama yaada qabu yaada sarraa fuunaa yaada faallaa nama qabu immoo mana keenya jirra waan ta'eef buusna rakkoon tokko hin jiru. Kanaafiyyuu amma danda'ametti daqiiqaa tokko yaada keessan utuu dheeressi feenaa oroo kan jettu haasa'e boonaan taane. Aye solan nagaa Jira nagaa akkam? yaadami Nagaa. baga jiraattan isin hundinuu ani yaadin ani qabu ete yaada baay'ees miti gaafii hin qaba akkani karaa miidiyaa sooshaal kanarraa kan nagaa jirutti siif firaachuutti xiqqoo walitti bu'iinsa qabanatti fakkaata garuu kan baay'inaan immoo si mataa garee galchee isa mataa garii gara galchee waan biraa keessa isin gochaa jiru kun siif isa wal nyaachisuudhaaf malee isin lamaan fayyaduudhaaf miti yookaan immoo uummata kaleessa wajjin jiraachaa kaleessa wal keessa tokko wal nyaachisuuf jechuudha. Kanaaf tokkoffaa isin lamaan gidduu badii jiru tokkotu jira. Badii isin bira jiru maali? Isin lamaan yoo wal loltan maaltu social media irra fide? Maaltu social media irra fide? Maaliif achiin fitattan? Ammaan dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Atii fi sooreen jalqabarraa kaastanii amma karraatti waan wajjin jirtan sana booda abingoon miti maqaan isaa eenyudha mucaan sun akkatti isin jidduutti caalkaa seenee ishii adda baase. Kana hunda fiddanii miidiyaa irratti fiddanii ummata beera biraa of tuffachiisuun kun isin nama kabaja guddaa qabu nama ummata Oromoo fuulduratti kan jaalala tokko qabu. Kana maaltu fidee isin miidiyaa sooshaal miidiyaa irratti waa'ee jaalala waa'ee maarri kana hodhuuf kattan maal rakkoo qaba karaa biraa of tattan karaa keessa of tattanis maal qaba raachuu faanas immoo isin lamaan obboleeyyanii isin warra kaleessa wal jaallatee wajjiniin dhufeedha. Guudanyaa kaleessaati. Har'a immoo yoo fitattan karuma keessaatiin oo fitattanoo miidiyaa irra of duubattanoo uummanni yoo dhaga'uu baate sagalee keessan beera biraa miti. Naftanyaa gara biraatii miti. Oromoon humtuu mistira keessan oo dhaga'uu baate maal rakkoo qaba? Kan hin jedhuun gaafii qaba yoon reenyuudhalee dhiifama naa godha. Ayyee galatoomii gaaffii ati gaafatte yaa'u gaaffii gaariidha. Wanti kuni utuma yaadamiinidha kan inni miidiyaa irratti
gadhiifamees immoo waan dhugaa tokko irraati kanaa so'amaa ture. Waan dhugaa sana keessatti badiin hin jiru, badiin hin jira. Badii jiraate sanaaf immoo haasonee jirraaniif si galee haasonee jirra. Keessaan soo kanatu jira. Ati kana goone kana gochuu qabdaa. Isa kana gooneef immoo dhiifamaa balleesseeraa jedhee wal faana haasonee jirra si galee. Isarra darbeen inni miidiyaa irratti ba'ee odeessee fi ajandaa inni barbaadetu jira ta'uu danda'a. I don't know, hin beeku. Anyways, ani finni hiriyaadha malee waliif diina miti. Namni diina nu gochaa jiru nama akkamiiti beektaa? Nama as jala jirudha si galee. Nama as jala jirutu nama wallole walitti araarsuu isa qabu. Isa sana goota godhee isa kana ammoo nama saree godhee haasa'uu barbaada si galee. Kun immoo eenyu biratti iyyuu fudhataman qabu si galee isa biratti sana birattis. Namoonni kana godhan immoo dhalachuu isaanii iyyuu anis hin beeku innillee isaanii hin beeku si galee. Even isaan qofa miti. Sabni Amaaraayyuu nagaggala gashaa ture. Waa meeqa hojjechaa ture si galee. Kan TikTokii kokubaa ture saba Amaaraadha malee ijoollee Oromoo miti si galee. So kun hundumtuu sababa Oromummaa koofi kan inni ta'aa ture. Si galee malee ani akka nama sakaaniitti taa'ee fooloo koo miliyoona 2-3 guddifadhee taa'uu wallaalee miti. Afaan 2-3 naasee fooloo koo guddifachuu wallaalee miti. Walitti bu'uu danda'a dhalli namaa walitti bu'uu danda'a. Sababa walitti bu'eef utuu gandi waliin tuqiin si galee personal anaaf mucaa tollolee anaaf mucaa gidduu nama waan gashu hin jiru si galee. Woo nama gashes immoo jaarsa gala jidduu si galee malee kibriitii lokkostu naaftaa dhangala'eetti kibriitii akka lokkosutti si galee waan isaan amma gochaa jiran. Kanaafiyyuu kun immoo gaarummaan qabu. Gara gandaatti gaafa deebi'ee gaarii miti. Oromoon durumayyuu sababa barbaada si galee. Sababa barbaada. Kanaafiyyuu ani waan akkasii keessa seenuun barbaadu garuu isa ba'ee dubbate. Dura keessaa naasofnee jirra garuu ba'ee dubbate. Oo dubbatee oo si galee waan taasifame kana sirreessuu qabda. Sirreessitu taanaanis kun dhimma mataa keeti. Waan jedhamu aniif hin naasonee adda baanee jechuuf. Kanii abigoo maalii ka jette inni waan dhuunfaati si galee inni waan hojjetamuu qabu yookaanis barbaannee hojjetamaa jira waan ta'eefis akkasitti hubadhaa. Kanaafiyyuu kana asumaan kanuman xumura kuullee. Ayyaa seetis. Jira kashtii baase miutii godhee si dhaggeeffadhaa yaada kee ibsa rakkoon tokko hin jiru. Akkam nagaadha miti. Nagaadha yaada kee. Nagaa kooti kuullee haase. Kuullee. Oo nagaamu. Si dhagaa jira. Yaadan qabdu. Ni turkii natti fakkaata didaadan nagaamu. Solan amma maaloo dabaltaa? Solan akkan jechuun akka wallaalummaa kiyyatti wanti gorsu yoo jiraate raacheedhaaf kan hafe raacheerraan kan hafe namoota biroof deebiin deebisin namoota biroo faanas hin odeessin gaafan akkasiin jedhu warra raacheerra goranii dhufanii situ kanis jaraafis deebiin deebisin sigalee raacheetu ergee miti raacheetu ergee miti sigalee jarri akeeka mataatanii barbaadanii dhufu waan ta'eef yookiinis immoo gandummaa yaadanii dhufu waan ta'eef ati raacheef deebiin warroota raacheerra goranii si dubbisuu dhufan si arrabsuu dhufaniif deebiin deebisin gonkumayyuu raachee wajjin immoo keessaan yookiinis immoo akkuma kanaan dura wal beektan Oromoon golaaf goolloo qaba. Oromoon golaaf goolloo qaba. Wanta goollootti hojjetu, wanta golatti hojjetu, wanta gorra duubatti hojjetu qaba Oromoon. Seeruma isaa keessatti jechuudha. Kanaaf warroota azira ta'anii koomentiin si abaaran warroota boriftaan viidiyoolee hojjetan warroota koomentii amma fakkeenyaaf viidiyoo koomentii argaa irra waan isaan jedhanii odeessaa jiran. Inni kaan siif jedhee raachee arrabsa, inni kaan raacheedhaaf jedhee si arrabsaa jira. Kanaaf ani wanta sitti himu amma wallaalummaa kiyyaa deebiin deebisiin warroota kanaaf.
gonkumayyuu deebiin maaliifan siin jedhee yoo deebistee fi borraacha wajjin araaramuu dandeessu namni kun sifaanama maal ta'e hafa waan biraa ta'e hafa ilaalcha gaarii namaaf namni keenya yoo ati warqee irra haftee deemsisteeyyuu gaarii gootee siin hin jedhu. Gaarii goote siin hin jedhu maaliif rakkina mataasa rakkina tokko qaba rakkinichi maali ani bahee mul'adhaa kana qaba namni ani bahee mul'adhaa wanta kana waan qabuufi malee wanta si arrabsaniif anamarraa achittis yaadan kennin sittis yaadan kennin garuu wanta sitti immoo namoota kanaaf jettee deebisin gonkumaayyuu deebisin aga wallaanummaa gochuudha maaliif siinis hin qixxaatan sittis hin dhufan jechuun wayyi taati jarar qabsoodhaan yoo ta'e si umriidhaan yoo ta'e si yaada bilchaachuudhaan yoo ta'e jararra wayyita warroota jala ta'anii warroota viidiyoo gadi galagalchanii hojjetaniif deebiin laatiin hin jedha yooniin dhuftetti yooniin dubbachiisime. Yooniin meer booni. Tole nagaa isiniif haa ta'u mataa akkam jirtu tole akkam oolte. Jira nagaa kooti. Akkam nama. Nagaa kooti gooftaan haa ulfaatu yaadina ni qabu. Yeroo baay'ee rakkoon Oromoo rakkoo tokko furuu caalaa rakkoo sanatti baallaa baasanii dhaloota walitti naquudha. Ani wantan jedhu karaa gama kiyyaa raachee fi soolee walitti bu'aniiru. Raachee fi sooleen immoo kan walitti bu'anii dhuunfaa isaanii yookiin immoo yaada mataa isaatiin miti. Faayidaa isaatiin miti sooleen kan inni dhaqeetoo raachee wajjin ittiin akka walitti bu'an ta'e. Waama saba kanaa dubbate argitaniitu viidiyoo isaas kanaan dura namoonni hordoftanii beektu. Dogoggora jiru sana qooda gadi qabdanii sirreessuu yaaltan obboloota kana tokko gochuu yaaltanii kan mataa gadi qabdanii haadha qabdu baay'ee rakkooni yeroo baay'ee dubartoota nuyi warra biyya bakkee jirrudha. Kaleessa soolii keenya dhaati qaalii keenya dhaa nuuf qabsoofte namoota jedhantu har'a raachee ol kaasee soolaaniin gombisee irratti caffaraa oole. Rakkoon kan jiru dhaloota girrisaa kana bira jira. Nuyi kaayyoo keenya warra hin beekne qilleessa beektu qilleessa arfaasaa yeroo isaatti hin qilleessaa sabooda maaltaa hin darba. Akkasidha dhaloonni miidiyaa kana. Qooda dhaloota tokko gochuurra ajandaa baasanii dhaloota gandatti galchuudhaanii kana hojjechaa oolu. Soolaanis raacheenis nuuf tokkodha. Wallaggatti dhaladhaa shawaatti dhaladhaa maaliif nuuf tokko Oromoon tokkodha. Kanaaf ani karaa gama kuwanii siin jedhuu jiraate Soolaan dhaloota zim jedhanii waanuma argan koomentii jala ta'anii haasa'an sammuu kee jeeqan dhaloota tokko siin gochuu caalaa gargar baasuudhaan dhaloota gandatti galchan isaan kanaaf iddoon qabaatin hin kenniifiin isaan kanaaf gurra kee ergisiifin. Kanaaf dhaloonni waan gaarii gochuu baraame obboloota keenya. Waan gaarii odoo gochuu baratanii dhaloonni nu booddees maal godhu waan gaarii gochaa dhufu. An dhugaa dubbachuudhaaf osoo nama akka caalu nama tokko argatanii baay'ee gaariidha. An dhuguma isiniin jira yeroo baay'ee ani dhaloota kana keessatti waan an argu qoodatu wal tokko wal gochuurra dhaloota keenya garaan akka gargar fagaatu. Soolaanis waan balleessee hin qabu garuu obboleessi keenya baasee ajandaa godhe. Gaafa laayiviin kun dubbatamu ani si jammar jiran ture. Ji'a lamaan dura dhaasaan kun kanaasaa har'a ajandaa ta'eyyuu as ba'ee miti erga ajandaa ta'es ba'ee raacheenis maal balleessitanii gamaggamtanii soolaanis maafi dubbii kana jettanii gamaggamtanii laaltanii tokko gochuu caala babal'istanii akka dhaloonni waliin nyaatu waliin godhina. Rakkoo kan qabu dhaloota tokko lamaa kan odoo hin ta'in nuyi warra koomentii barreessu nuyi warra jala taa'ee kaleessa singoota keenya qaalii keenya jettanii har'ammoo soolaaniini maal gootu gadi gombiftanii isa kaanirra dhaabbachiiftanii. Baay'een keenya haadha irraa dhalanne haadha namaa hin kabajne tanaa haadha keen kabaju baay'isawee sinii galee soorettiin obboleettii keenyadha. Soorettiirra waan baay'ee barattaniittu namni dogoggora miti hin dogoggora sana ammoo gatteechisaa sinna ga'u ijoolleen kun umuriidhaan daa'imadha garuu sammuu isaaniitu har'a sadarkaa guddaa kanarraa isaan ga'e. Kanaaf gatteechiftanii soolaaniinis soorettiidhaanis raachees gorsuu qabna malee ati shawaadhaa ati wallaggatti dhalatte waan akkasii dhiisa. Warri viidiyoo hojjechaa jirtan mana banattanii dhiisa. Soolaanis soorettiinis raacheenis nuuf tokkodha. Akkasitti wal beeka Oromoo.
isaan boru ganama hin araaramu sinoo warratti cafaraa ooltan sinoo warri seenaan taane hojjettan maal gootu kanaafi soolanii waan isin jaroo jiraate dhaloota zim jedhee girrisu kanaaf gurra kenniini afattisi inaariin miira keessa hin galiini boru dhaloonni har'a girrisan kuni gaafati xatti jettee ilaalte innuyyuu nuti uffateera iddoo nuun laanne maaliif iyyina jedhani inni dhugaan siin jedha garuu gaafati miira keessa galte wantichi maaltaa babal'achaa dhufa kanaafi nuyi raachees soolaniinis kaleessas horomummaatti beennaa hin jaalannaa har'as hin jaalan soolanis raacheenis sooreenis nuuf tokkodha si warri sin jettanii caffartan dhaabaasumatti hin jedha galatooma. Ayyee booniko galatoom ulfaadhu yaada bareedaa laatte thank you. Feenan yaada kee xumurteetta na fakkaata. Feenan yaada kennee jira soolan feenan yaada kennee jira. Kanuma fakkaata walumaa gala sool maal fette namni social media kuni akkumatti beektu inni gajjallaatti suura kee gadi galagashee si arrabsu as dhufee yaada positive haasa waan anta ajjabeen qaba sool social media kana waan anta ajjabeen qaba nama suura kee gadi galagashee arrabsu gastiirra taa'ee si arrabsutu as dhufee yaada positive ilaata si gala nama immoo raachuutiin achi arrabsutu bakka biraas dhaqee yaada positive ilaata kanaaf social media kana jechuun I don't know ani maaf lakka ta'e naaf hin galu kana hubachuu qabda kanaaf ani barri yaada iyyooto baay'isuu diddee gastiirraan warchaaste confidence mataa keetti fayyadamte wanta goote kan hin jedhe kanaaf malee Ayyee galatoom ulfaadhaa yaada gaariidha yaada nu tokkoomsudha hundi keessaniyyuu yaadni sinuuf qooddanii galatooma ulfaadhaa siniin jechuun barbaada ammas boru sanii rakkina nama kamiyyuu hin qabu si galee kan nama dhuunfaarraa miti namuma asuma sabuma biraarraayyuu rakkina hin qabu si galee yoon oromoof dubbadhee oromoon immoo liqimsuu didee waa biraatti hiikkate malee ani waan inni hammeenya amma kanaa qabaadhe tokkoyyuu hin qabu kanaafiyyuu intumurraa nagaadhaan intumurraa yoo nagaa buusanii nagaan intumurraa rakkoon tokko hin jiru namni ayyee nuti hin baanaa sool kaniin sitti dubbadhu hadaraa kaniin siin jedhu kanaan booda akka nam tokkotti abbukka boleessa tokkotti ati femeziidha social media kanarra tiktokerii beekamaadha innis tiktokerii beekamaadha atamma sagaleen kee waraabama social media irra maxxansaa kutanii gadhiisu beekta waa'ee media kana sammuu qollofamaa nama doomaa nama waan beekne nama jalli namalee gaarii hin beekne baay'eetu jira waan ta'eefi dubbii irra bakkee naa eeggadhu dhiisi haa hafu namni beekaa biratti hafa dubbiin wallaalaan dhangalaaseeti beekaa biratti dubbiin hafa kanaafiyyuu beekaa biratti dubbiin hafu hambisi dhiisin dubbatiin hamaamayyuun dubbatiin gadi baatee eenyuufiyyuu deebillaatiin karaa danda'ameen tokkoof tokko deebii kan itti laachuu dandeessu raachuuf deebii kennii walitti araaramaa karaa nagaan karaa danda'ameen yaada balazaa nama kamiif deebillaatiin nama kam suura kee gadi galagashee yoo arrabses homaa tokko miirri tokko sitti hin dhaga'amin nama jabaatu arrabsama waan ta'eef kanan siin jedha yaada sitti hin dheeressu kun nu caalaa waa'ee social media bareechitee beekta waan ta'eef kanadha nama kamiyyuu ol galchitee akka yaada qoodu akka intini jedhuun godhin bakka confidence mataa keetti fayyadamsuu dhufu kana siin jechuu barbaade nama tuffachuu kootu hin taane namni akkuma sitti midha bakka ayyee rakkoon ole bakka maal isinitti fakkaate isin araarama jettanii bakka isin xumurannaan namnis ololtuun waan argite sifachi fuutee sifachi daddarbitee zimmeettee odeessitu kun hin dhaabbatti wanti kun immoo yoo xiqqaate amma torbaan tokko yookaan amma torbaan tokko waan hin guunneedha jechuudha ololli isaan amma kaasanii sillooma waloltan nyaan sooshaal miidiyaa hundarra deemsisanii isaan afuufanii jechuudha keessaa baay'ee bakka ijoolleen keenya baay'ee nagarramu beektaa bannaate osoo beera biraa taate akkatti afaanii baafnee deebii walii kennuu hin dandeenyu garuu walirratti akkatti eenyu yannu bakka nutunuma argina kanaafuu isin fixadhaa karaa keessatti fixadhaa bakka araaramneedhaati isin xumura araaramaas araaramuu baattanis karaa keessaatiin xumura sooshaal miidiyaa irratti barbaadu bakka kana booda bakka uffadhaati keessaatiin bakka walgorsaa isinumti walgorsaati bakka isinumti araaramaa dhiifama walii godha kan dhiifama caaluun jiru dhiifama walii godha nagaan bula.
Ayyoo ulfaadha hundi keessaniyyuu galatoomaa ulfaadha galatoomaayye. Yeso halkan gaarii yaada sii qooduuf nuti geenyaa kanumadha kanarra ofii kee ofiif qooddaa halkan gaarii. Thank you ayyeesh jedhaa nagaan bulaa. Thank you. Ayyee hundi keessaniyyuu ulfaadhaa galatooma. Wanta aswaamuu qabu aswaamee jira isinii galee. Ani himmattiin yoon nama tuqes kuni yoo sirraa Oromoof gaariidha ta'innaa kuni yoo ta'e kuni hin ta'a ta'innaan jedhuun obboleessa kiyya jedheen wal faana waan haasoonuuf waan baay'ee jaagoonuuf akka inni sirreessuuf akka inni ijoollee Oromoo miidiyaa isaa irratti fidee ijoollee ragadanis ta'e ijoollee waa tokko taalentii addaa qaban akka isaan mana isaatti argisiisan akka inni ijoollee Oromoo guddisu si galee akka inni ijoollee Oromoo faana taa'ee haasa'u taphatu kanaafidha deebii gaaffinanii isaaf dhiyeessee soo kun immoo badii erga isinitti ta'ee isinitti mul'ate dhiifamaa isinii galee hin jarjarinaa waanuma maraafuu hin jarjarinaa. Ciminni keessan enna namni gandaa wal arrabsu yenna sanaa ta'u nama dhuunfaa gidduu galtanii afaan hamaa jecha hamaa amma haadhaa amma maatiitti ga'uun gaarii miti isinii galee gaarii jaan taanee fi dhaabaa isinii galee dhaabaa yoo dhaabate wayya ani baay'isee kana booda dhugaa waaqaa waanuma natti fakkaate waanuma sagalee ta'uu qabaaddes sagalee ta'a malee akka kanaan duraa sinna ajajjanii kana godhi kana nuu godhi kana naa godhi kana godhi jettaniif kana boodan godhi namumti sin jaallattan namumti sin kabajjani hundasaa siniif haa godhi ijoolleen baay'eeti jiru waan natti fakkaate immoo nan hojjedhu ofitti amanamummaadhaan isinii galee kana waadaa galaanii amma kana booda maaliif ennaan Oromoo maal akka ta'e argeen jira amma waan ilaa utuu isa ganda kee tuquyyuu humna keetti argisiifattee hin beektu namni dhuunfaa wal lollee jennaan maal akkasiin gochaa turtan maal akkasiin gootan argeen jira galatoomaa bagas ta'e maaliif wal nu barsiisa booruma iftaaniif wal nu barsiisa isinii galee utuu sammuu namaa akka namaatti yaadamee garuu obbolaan lamaan gidduu galtanii baxabbatu dura ijoolleen kun lamaan maarratti wal lolanettaniiti akka dhala namaatti akka ilma Oromoon tala Oromoo tokkotti teessaniitu nama haasofsiistu isinii galee achiis asiis malee asii kibriitii naqxee asii naaftaatti naqxee teessee wanta ati qaqqaammachaa jirtu kuni si gubee si balleessa si galee waan dafee dhaamu miti kanaafiyyuu kan akkasumatti hubadhaa kanuman siin jechuu barbaada waan gootanii maraaf waan hojjettanii maraaf ulfaadhaa sammuun keessan qofa sinaa waggasu tole sammuun keessan qofa irriba sinaa dhowwatu sammuun keessan qofa waan hojjettanii fi kennaa gaarii siniif haa kennu kana bichaa siniin jechuu barbaada kan kanaan alaa kana booda waa'ee kanarraa haasa'uu sin barbaadu waa'ee kanarraas dubbachuu barbaadu narraa dhaabadhaa anis akkuma nama sakaanii jireenya koo jiraachuu barbaada si galee maatii koo kabajamaa maatii koo ulfaatoo ta'anii kabachiifadhee jireenya mataa kiyya jiraachuu barbaada namni wal qalee wal dhiisaa iddoon kana booda nan gashu nan laallatu waan ta'eef isinii galee maaliif yoo na laallate immoo wanti isin fiddanii kana waan ta'eef bu'aansaa kana kanaafiyyuu kanumaan xumuraa ulfaadhaa warri na jaallattanis warri na jibbitanis warri humna qabaatanii yookaanis I don't know waan mandaafu galatoomaa ulfaadhaa sinin jechuu barbaada tole gastii kanayyuu balleessaa deen dadhabee deesilaan tuttuqaa
Yeah. Nagana. Nah, I don't know to Garapi. Namagatisi Sagar. Ajin Oromo Tazaba can Marati. Garapi. Gana Fagunde Mina. Fagunde Mina. Oromo wanted non albadesity. Ugasit wanted not. Namni un foul Luleana Canata Eana Canamidiani, Mila Tokon Abbate. Sigale. By the way, Malik media can attack us good anonymity. Intending in groupings in Kabatani Karans in Ilaltan, Ijatoko Drum Fatani Kova, Ijatoko Nisin Objetani Huni, Malekate, Borusaf, Sigale, Borusaf, Ugawa Gayuto Hayutoko, Namni Amara Samni Brahma, Utu Jesse, Oromochu, Ugawa Gajrata Nabe Jirana, Wine Oromo. Malif wanted no Rotinarki. Utunganda namatu ke akkama kana goota nakkasin naqaltan nambe sinigale tunganda namatu ke tunganda namatinnes tunganda namatti waa dubbadde maal akkasin gootan nambe jechuun miidiyaa marra malee anaani qaamaan na argitanii miti innumti yummoo sammuu namaa immeejii inni namatti uumu nama argeetu beeka sinigale kanaafiyyuu itti fufaa jabaadhaa Oromo Karara Kate Karate Davidson, Sababa Kisani Findanda, Mali. Nandum to Lubuto Kukaba. Sigale Lubuke mo, your Mojala Tate Lubuke to Kitties and Oromo flat Teujiki or Chichu. Can have you can a man Tumura. Anyways, Galatoma Galeniki Sangudad. Warras jirtani kuni warras jalati jirtani kuni guyyaa tokko lama waan ta'in dhufa jechuun rakkinni dhufuu danda'a rakkina innan sinin jedhu rakkinni Oromoo irratti Oromoon akkas ol jette akkas ol goote inuma dhufa amma dandeessanitti saayidii qabachuu dhiisaati ija keessan tokko otoo hin taane ija keessan lamaan laalaati gara lamaaniyyuu goraa Sigale to some Nibrasi Arabsi, David Tokon Davisto. David Toko, Satoko, Ashite, Satoko, Lafarget, Demiti. Lamanu Sadano, Romom, Sigale. Namaballe, Semo, Tesset, Oromona, Gabasafukaba, Tesset, Gorsite. Ah, you Kashite, Skashit Murte. You hit at his hit at the Murta. Sigale, Malay. I don't know to Garapi. Bagada komedia kana ramfidi no tunada ko guyya tokko suura shefide argitani once in goota kana fi ummata Oromo haada keessan abbaa keessani Oromo baalagee waan ta'eef inni media jira jiru kun baalagee qoshasha waan ta'eef dhugaa rabbi warri haada keessan qabdani media irratti inni warri beekamti qabdani balleessaa dafaati balleessaa gaarii miti Garimiti. Kabajni ati haadha keef qabdu jaalala haadha kee mararroo haadha kee argisiisuuf fiddee asirratti na possottu ati kee mataan ishee gadi galagalee masheen si haadholiin amma laalu viidiyoo laalu tiiktookii laalu sini galee gaafa arganii maal tokko isheetti dhaga'amu yaada Bagawa kayo biyanan jiraachisin Bagawa kayo gaarii miti Omanguta ani fraachine to lolle fuulatti to walitti dhufne na ajjeesa Sigale saboodan nama bakka waan gootan hin qabdan kanaafiyyuu namni dhuunfaa fi waa'ee Oromoo irratti haasa'uun waa'ee gandaa irratti haasa'uun gargar Jolleen as keessaa namni lamni tu loltanii yoon dandee gargarsiin qaba yoon dandee sin araarsa malee haadha kee arrabsee haadha sakanaa jechuu abbaa sakanaa arrabsee abbaa sakanaa jechuu maayin eessaa dhufe aadaa kamidha eessa aadichi biyya kamii dhufe sababa irratti maa akkanatti gootummaa keessan argisiistan tiiktookii yoo qabdu kun akka tiiktookii qabdanoo argaan jira waan sin gochaa jirtanoo laalaan jira gaafa sabni biraa
Dhukkee sirraa kaasu maan tunne maarraa nu deessiten. Kun hundumtuu wal beekuu, wal tuffachuu, kabaja waliif qabnu wal argisiisuu. Akkasi. Kanaafiyyuu TikTokii isaayyuu isinii dhiifna tole. Itti fayyadama ofii keessan. Itti bashannana isinii haa bal'atu dhugaa. Na bichaa na akkasuma kanuman isiniin jedha anyways. Gaariidha jabaadhaa. Waaqayyo jajjabina isiniif haa kennu. Tole ulfaadhaa akka nama ulfeessitan. Na kana kanumaan inni goolabaa. Galatuma ulfaadhaa. Uummannas jala turtanii uummanni nagaa qabdanii warri sammuu qabdanii galatuma ulfaadhaa. Kabaja argadhaa jedha nagaan bulaa. Meen rafna aarii magana qabannee rafna. Ani baay'isoo aarii koo gaafa naaru. Wayne maal godha